Bulchaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei yeroo mariin Jenevaatti xumuramutti Iraan doonii waraanaa Ameerikaa dhidhimsuu akka dandeessu akeekkachiisaniiru. Hoogganaan olaanaa Iraan Ali Khamenei kibxaxaarraa akka jedhanitti Iraan meeshaa waraanaa Ameerikaan garagaloo galaanaatti bobbaaftee liqimsiisuu danda'u qabaachuu ishee ibsuun mariin niikularaa haaraa Waashingten waliin taasifamu Jenevaatti xumuramuu isaatiin booda dubbii ammeessiram. Akeekkachiisni kun kan kenname yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp buufama waraanaa Ameerikaa naannicha keessatti dabalaa dhufeef Iraan sagantaa niikularaa ishee irratti waliigaltee irraa akka geessuuf dhiibaa jirutti Ameerikaan dooniiwwan xiyyaara fe'umsaa lama gara bishaan Iraanitti dhiyooteetti bobbaaftee jirti. Kanneen keessaa doonii USS Abrahaam Lincoln dabalatee qarqara galaana Iraan irraa fageenya rukuttaaf tolutti kan argamudha. Turtii guyyootaa booda kan dubbatan Khameneiin akka jedhanitti doonii waraanaa meeshaa balaafamaa ta'us dandeettiin Iraan doonii kana balleessuuf qabdu daran guddaa ta'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis Waashingten Riippaabilika Islaamaa gadi buusuun akka hin milkoofne dubbataniiru. Mariin hoomaan giddu galeessa godhate kun daran hammaachuu fi wallabdee waraanaa muudachuu malu ittisuuf kan kaayyeeffate ture. Teheraan marii faayilaa niikularaa irratti qofa kan xiyyeeffate ta'ee akka itti fufu kan murteessite yoo ta'u, Daalonni Ameerikaa kanaan dura sagantaa miisaayila baalaastikii Iraaniif sochii naannoo akka hammatu ajandaa bal'isuuf dhiibaa turanim. Daalonni Iraan waliigaltee kamiyyuu keessatti qoqqobbii hiika qabu hir'isuun giddu galeessa ta'uu akka qabu dubbatu. Dippiloomaasiin akkuma dadhabaa dhufeen eegdonni warraaqsaa Iraan daandii anniisaa addunyaa murteessaa ta'e Strait of Hormuz keessatti shaakala guddaa jalqabaniiru. Miidiyaaleen mootummaa yeroo shaakala kanaatti kutaaleen daandii bishaanii nageenyaaf jecha yeroof akka cufaman gabaasaniim. Kunis Teheraan humna waraanaa agarsiisuuf qophii ta'uu ishee hubachiisa. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon bu'aan marii akka argamu abdii qaban ibsuun bulchiinsi Iraan wallabdee irra dippiloomaasii filata jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii yaada kennaniin waliigaltee haqa qabeessa ta'e qabatanii Jeenevaa kan deeman ta'us marichi balaa hamaa jala jiraachuu ibsaniiru. Gama biraa mootummoonni biyyoota dhiyaa sochii niikularaa Iraan meeshaa waraanaa uumuutti geessuu akka danda'u yaaddoo qaban ibsuu itti fufaniiru. Qoqqobbii diinagdee Iraan dhiphisuu fi qabeenyi waraanaa Ameerikaa naannoo sanatti argamuun mariin marsaadhumaa duumessa abdii of eeggannoo fi wallabdee cimaa jalatti xumuramam.